Galee maal jettee Kanuma nama waliin jiruudhaaf itti yaadee taa'ee waraabee namatti ergu kun wanni kun amma kiraamii tana yeroo baay'ee nan argaan si galee nan argaan kabajaan qabaa fi yeroo baay'ee jechuun nan arga bakka bu'aa bakka wannooti iidaatitti illee yeroo baay'ee nan argaan yeroo baay'ee olii gadi iyyuu deemu gin kabajaan qabaa fi nama kamiifuu iyyuu maal jetti yoo lakkoofsa tokko tokko barreessaa warri haadha faatee jaalattan warri ammoo aashaa deeggartan lakkoofsa lama lama barreessaa. eenyu jaa? Yoo kiraamii takka jira jala kana jirti kun amtama giiftii naa kennitu sana maal jettee yoo lakkoofsi haadha aashaa warri aashaa deeggaruu haadha faatee caale haadha faatee ammaan tana gottonnee finnee sarratanyaa mana aashaa goonaa. As gubbaa teettee si galee. شوفي في دكتور توتا والله بالله ناير جوان خنا وام ضعفوا ناير جبتك واسافر ناير أنا فادي دكتور توكي maaliif maqaamaadha أنا أشوفي إسين ركون كبو أشوفي إسين حاول كامني لا أمو نمني وعي dhaggeeffadhu urjii namni wayii jala sanitti maal godhe lakkoofsa tokko barreesse beekte kuni kophaa isii deeggareetiin haadha faatee wanni fidu hin jiru kaa jetti kiraamii tana jira beeki wayii walitti qabanii si galee هاي لبيس كانوا جرت خايك رام كنا ماو amma si dhuftee warboo thank you 1 million naan jennaan dhaggeeffadhamu Kata kau semua itu berala kana. Ega sih mesti kena gift sih usi nanti tu. no sanii miti bar maal jetti beekte ashuu mo'achuu deemti haadha faatee sarratanyaa mana ashuu goonaa jetti ani miti kaayiroo tana keessa taa'ee namni sarratanyaa mana ofii na godhachuu miti aniif namni kamuu wal qixa abbaa caaluun qabu taaqirratti garuu wanni haasamuuma kanaa iyyadis no nama kamiiyyuu no lafa waan taateef baga sirraa haasoyne boo lubbuu dhaggeeffadhu yasmiin odoo si taate illee hin jaalattu bar odoo si taate illee hin mata jaalattu yoon ta'e hin jaaladha feema saamii jedhise feema sanii fasaamiidha malee feema saamiti osoo feema qabeenyaa feema isaa ta'an akkasitti nuuf jaja'an fooloodhaan maraataadhaaf machii mara walii guuree feema san hin jedhamu. Ani maaliif beekta ani nama daangaa koo eeggatee deemu. Galee walaa dhugaas hin jedhu ani nama daangaa kiyya eeggatee deemu nama namatti bu'uu miti nama waa'ee namaa dubbadhuu miti. Mana namaa dhaqee shiishaan harkisu mana namaa dhaqee caatiin qama'u taaziyaa namaatu dhaquu tannannee qaba sargiidhee nama dhaqu. Annama daangaa kiyya eeggatee deemu namni waan barbaade naan jedha malee. Kira maggisa akkana jettu sayi. Takka wayillee asiin dura gaafa ani fatiyaa wallalee dhuftee koomentii sarara guddaa kana barreessite. Fuudhee jaarsa isiitti ergee maqaa dha'uu hin barbaadu narraa dhoggadhu hin jedheen. Jaarsa isii adii olii qaba narraa dhoggadhu hin jedheen yoo rakkina qabaatte dhuftee na haa gaafattu. Eegalee miliyooneen enjaa tiiktookii geemii taphachuu shaqqalachuu nama bara waa barbaadan. Hundinuyyuu waayifaayi qaba laayitii birrii 800 giraandimoolii bitatee taa'ee shaqqalachuu. Fiiltariin kamaana bareechuun nama kamiinuu bareecha. Anamma lafatti namni assalaamu alaikum naan hin jedhu asirratti garuu alhamdulillah xiqqaa guddaan Sorry sinjo jirti haadha faatee ikram. Sorry deem bakka jirti. An namni haadha faatee deeggamu hin jiru sarratanyaa mana eebeluu goonaa. What? haadha faatee dantaa keeti Hai. Osad! maal nun jetti Hindi? feema sabbaga siragaxee Asii ikraami tanaan sagalee isii fuudhee nama wayiitti erge nama wayiitu jira namni an sirriitti itti dhiyaadhu kan isii beeku jechuudha. Asiin dura wal baradhaa mucayyoo tanaa walitti dhiyaadhaa minaamina ijoollee naannootii naan naameen isaa dhageeffadhuun jedheen waan isiin jettu. Namni ati duratti dhiyaadhu naan jedhaa turte sun hadha waan haasa'u dhageeffadheen. Tatap godhan ulaa geemaraa miti. Kanaaf I don't know. wanni duwilkaam Beekwani khasiif shutti ashuudha giin. Anamma urjii tana wanni jaaladhuuf gaafa haati faatee harargee raggatteedhaan nadda waltee haadha faatee akkana jetteedhaan waan akkana sirraan eegu jettee na gaafate. Sittiin himne waan jedhu. Anamma waan takka sirratti agarraan dhufeetu man si gaafadhu waan san haadha anoo maaliif na jaalata Na ajjeefte sii galee na ajjeefte jechuudha. Amma waan akkasii na sangaan na gaafannaan na ajjeefte anoo maaliif na jaalatta sii galee ammas tarii deebi'ee
Ansi'ii takkaayyuu bakka waa namni itti wal ga'e kanatti illee wal argina. Hushush jettuun argine. Xurumbaa shiishaa harka qabattee. Wallahi. Ana maaliif na kaawwatta? Wannoonni beektaami mucayyoo. Qaalitti miyuutu na goote? Hai sila geessin tasgabboitu qaalitti. Kumbaa usi qoyimee bannaashii. Ana maaliif na jaalatta? Dura dhaga'uun fadha. Dhaga'uun fadha. Himiif rabbii jee gummata kamiif. Taarifa urjii dubbisee. Hin fadhu dhaga'uun fadha. Maaliif akkana jaalattu natti himu? Natti himu. Seenaa maal qabdaa mina biraa qoy seenaa mucatti himnee kaana. Ayya. Wayyoo! Wanta bula Faarsi fokkii gaarraa bula. hojii faarsi aanneen dhufe waan takka takka sirraa oofe faarsi. Kun olaal rakkanne rakkanaa. Amma anne dagagii anneen kanaaf. Wayyoo. Namni biroo kan Anne na du'aayi godhi urjiin faarsinii. Anne du'aayi godhi. Illa. Anne du'aayi godhee fidisi garaa nu. Anne irra fe'ee bakka. Guyyama dhabe nama komataati dhiisanii hidha faarsee biboroo. Namni biroo takka. Kennaa salaamta. Ababaa lama Namni biroo kutaa takka. gaa'e. Kana namni biroo kana takka. Bana hospitaalin jibee ansaa bana mitaa. Thank you guys warri ababaa guutaa fidan. Warri mana kiyyaa qoy nama 980 wayii dhufanii namnummaa takka ilillee. Oomishaa wal galtanii biraan sa'aatii kana yuuzaroota kaayirootiin na yalattasi wal ga'e amma. Foolos Waan naa biraa godhaa. miti barbaai. Beyaansi fooloo 100 takka galuun qabateetiin murteessee haa galuu. Nama dhiibaa. dhibba takkaa. Rabbumaa jira. Waaqni takka jirta. Nama dhibba takkaa. Tottoma seenii anillee koongiraan anjaa. Koongiraas inni. Namni rafu jiran akkatti ni Ana baatee amata guunnaan eefaan tiktaak eegale qaalitti amata eefa gaafa dhalattee as gubbaa jirta qaalitti mataa dhaqaa maal naan jettaanaan. Wallaa tiktokii waggaa sadiiti tiktokiin kiyya kun. Waggaa sadillee too duba ajandaa adda deemta ati arraarra feemasa waggaa sadii eefa Ajandaa maal feemsa. deemee yaani tiktokii kaayiroo gaafa ittiin seene kakuma 200 namaa kenne yaani. Ati duba feesbuuk irratti feemasa waa meeqa irra feemasa. Argee bar an feemasa ta'uu feemasaa bar. Kan kee kun gaafuma tiktokii eegaltu irraa kuma 30 jirta bar omaan Gaafa dabalu. naatee wal barruu kuma 13 kuma 14 irraa jira qaalitti mataa. Eenyu si fide gara gara kuma 13 tiktokii eenyu si fide ka tiktokii si bana jise santu rakkoo qaba. Gitee geemee eegalu kuma 8 irra jira maali urjii. Ati amma isiin afaarsu jirtu kararra dhaabde maaliif girra koona irraa qabda Yasmin? Kana bar. Yasmin rakkoona irraa qabda immoo maali Anne dhaabeen roo ofiif si faarsite malee si faarsu Seenaa nama barbaadu. Ani gizee namni dhugaa dubbateen fadha gizee namni. na dhaggeeffadhu Yasmin wallaahi waan ofii wallaahi sinjaa nama duraan irraa naaf yaadu wallaahi geemaatiif homoontattuu nama saphayaan jiru keessaan na gorsu teessee na gorsiti wanarra dawwattee itti yaadu. Walii dawwalaa walii maa kan duba Oromoo waa isin. Haitu bana afaarsitu ati mana meeqaati? Addu Isin gamaa amma barri. yoo hijibaa wal faarsitan Oromoo waa isin gootu jira maa hijibaa wal faarsitan. Wallaahi wabillaahi hijibaan namni wal faarsan jiru waree hijibaan si Habiibti nama ya faarsan. tiktokiin kun amma inshallah ishi odoo anamma akkas jedheeti anneetu jira jetta asii Wallaahi amma inni kutee anneen hin jiru rafee jira. osoo an akkas jedheeti amma anneen waan as jiruuf jetta urjiidhaan hoo maal jettaree shimeem gaafa urjiin gaarummaa kiyya akkana jimbilfattee himtu maal jetta ishii amma. Akkam jettaa ammoo. Amma akkam jettaa. Taayilaandii nyaatin inni badii isin bara isin amma saayiba. Gizee san maal jettanii egaa koomantii dubbistu kun koomantii dubbisu jirti Kun saasa. odaa dhamma koomenti Koomenti Taayilaandii nyaadha amma ati faan budu saayiba kiyyaati ati faan dhiisinaan hin jettu kun nama biraati jira dhiisinaan jeenaa barreessi. Dhiisinaan hin nyaata jettu gana hojii. nyaata gana fooxa mataarraa qabdu sanitti ta'a Taayilaandiin salphaa. Weelaa si jira abbaleetii kun qoonqoo mana keessa guutuu keenyaa dhugaa mana kee. Maal mataa? Dhiisinaan hin jettu hidhiin si baddi. Injoowee. Saayiba ajaa'ibaa mukkeenyaa. Aboo nama rabbashee oduun si. Akkasi dhageeffadhu haa eega haasofnetti guunna namni illee ol dabalaa jira dhagayi. Yaa oduu. Guys, nama 300tu jira asirratti isaati. Soba isin jeetu dubbadhaan waan haadharaa gobee isin jeetu soba dubbadhaan. Jara lachiitu fooloo godha achi ittadhaati. Wallahi Yasminii fi urjiilee fooloo godha. Achi laal urjii wanni jaladhuuf tokkoffaasan. Anamma nan laala. Dhiirota keessa dhiira kaayiroo jiran keessa namni an jaaladhu yookaan ammoo namni an hedduu rispeektii qabu waa laalee irratti bakka hin jiraamni hedduun laala dhiirota warra kaayiroo jiran kana keessa warroota itti dhiyaate keessa meebi jiraachuun mala namoonni biroollee. Ibiroodha Abduu Seedaa fi Rammee. Abduu Seedaa fi Rammee. Asuma sibira taa'anii waan achi gootu quban qaban. Bakka. Faranjii jarri kana. Abduu Seenaa asuma sibira taa'a. Atachitti taa'anii akkana godhee ebeloo
Abduu seen asuma taa'aa tana malee jechuudha. Tana malee ilaal. PUBG isaa tokko malee kana malee. Rammeen leen akkasii anta rammee niin guddaaf rammeen haajumata Rammeenis kana malaa. Rammeenis guyyaa hedduu bakka qophiititti wal argina mana siduunaatitti guyyaa tokkollee mana wannooti wal argina. Mana haadha seenaatittis gaafa asliin wanno jedhu mana mubaarakiitittis abadan rammee taa'ee jedhu takkaa guddi jiran nagin bakka. Nani dannaqaan isii galee. Rammeen sitti sin naqatu yoo ati nama bira taa'ee haasootii haadhii si boosiin jaa rammeen yaa rammeen bakka kanatti inuma sitti hin gufatu haasawa nama takkitti ofii qofaan jiraatu sii galee bakka dasna jedhamu. Koomantii godhuu dhiisteeti moo jidduu tana maaliif dubbatu? Anama urjii warroota akkasiisan keessaa urjii wanni laayik godhuun nama bakka yoo sitti dhiyaatte dhugaadhaan sitti dhiyaattu garaa qulqulluudhaan maalii hin qabne mucayyoo xiqqittii akka jira urjiin ni beetti isaanitti wanna dhiyaatti mucayyoon sun jechuudha wanna itti dura na bira turte dhugaa rabbi namni isiin akka mucattiin sun diqqisiifatte yeroo baay'ee waan wannoon himtu waggaa meeqa jirti waa'ee urjiiti akka namni kun akka dhugamaan nama gaariidha waan jedhu karaa keessa keessatti